Yoo yaa harka funee shamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin akka qabu kun qophii keessummaa shirri-shirriiti. Qophii keessummaa shirri-shirrii FIB keenyaatiin arramu nama yeroo dheeraatiif miidiyaa hawaasaa irraas akkasumas immoo TV fi raadiyoo irraa badeetii ture ija uummataa duraa yeroo dhiyoon asitti hin argamne. Garuu hojii isaan haga ammaatti hojjetan qalbii fi onnee Oromootaa keessa kan jiru kan isaan ittiin hin beekamne egaa nama jabaa keessummaa shirri-shirrii FIB keenya irraatiin gammachiis barii qabadhee dhiyaadheeti kanan jiru. Maarreen turtii bareedaa waliin taasisna jedheeti kanan abdii qabu haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'a isiniin jecha egaa keessummaa shirri-shirrii FIB keenyaatiin itti bohaaraa itti bashannanaa akkasuma yaada ergaa qabdan immoo 7444 nu barreessaa turtii gaariin waliin qabaachuu dandeessu eessayyuu hin deebinaa nu daawwadhaa isiniin jenna. Gamme egaa waamicha keenya kabajjee as istiidiyoo dhufuudhaan turtiin waliin taasisuu fayyamamaa ta'uu keetiif maqaa daawwattoota FIBtiin hedduu si galateeffanna. Ishii galatoomanis isin galateeffadhaan jedha. Egaa har'a akkuma guutuu biyyaatti guyyaatti damaraan damaramaa jirudha ayyaanni masqalaa jechuudha. Waan masqalaaf Oromoo kana irratti maal jettaa akkamittiin kabajaa turte hin kabajadhee dhuman yaada egaa baga geessisin jechuun barbaadas waan. Namaddumatis bagattiin si geesse booka birraa jedhama. Booki birraa kuni naannoo keenyatti amma naannoo keenyatti ganama ba'anii guca qabatanii xumbuura qabatanii goolii bahii jedhanii alatti qabsiisanii hancootiin hojjetama marqaan hin toshamaa nyaatamee irratti sirbu bagattiin nu geesse wacaqii gannaa keessaa baga booka birraatiin nu geesse jedhanii itti sirbanii galateeffatanii dabarfatu waan guyyaa sana. Horiinis akkasuma horiin immoo deemtee siddisa dheeddii maal jettii isaan nama duwwaamni horiin illee akkasuma gammadaa olti guyyaa gaafa. Dhugaadhumatti Oromoota biratti keessumaa gaafa masqalaa kana sangoonni yookaan loonni soogidda nyaachisu Oromoon cafaqee soogidda kan nyaachisu. Mee kun Oromoo biratti kabajna yaadni kun qabu waliin maal fakkaata si bira? Baay'ee guddaadha maaliif dukkana keessa gara ifaatti deema waan ta'eef booki birraan kun baay'ee iddoo guddaa qaba. Ayyaanolii jiran kabajaman keessa baay'ee iddoo guddaa kan qabudha. Tole egaa nullee daawwattoota keenyaatiin baga egaa ayyaana masqalaa jala bultiidhaan isin ga'e jennaa guyyaan kun egaa guyyaa guutuu biyyaatti damaraan itti gaggeeffamaatti jirudha. Guyyaan kun guyyaa kabajamaadha egaa ifni dukkanni gannaa itti darbee guyyaan itti ifni itti ba'aa jirudha. Daawwattoota keenya kan nu hordofaa jiraniif keessumaa shirri-shirrii keenyas kan daawwataa jiraniif baga geessan ittiin jenna. Meegaa as deebinee immoo gammee waan baroota 1980 keessatti achi si deebiseen waan seenaa jireenya keetiitiin wal qabatanii fi bu'aa bayeetti dabarsitee tokko tokko kaasne egaa kanneen ati hin beekneef kanneen si beekan illee akkasumas immoo hojii kee kan beekaniif kan jaallatan immoo caalaatti akkasii hubataniif akkasii baraniif akka ta'utti yaadannoowwan bara 1980 keessaatti qabdu keessattuu mana hidhaa keessa akka turteedha kanan qalbiidhaa qabu. Waan sun akkam ture mee bara san akkamitti yaadatta gamme? Barri sun bara dukkanaati. Baay'ee si gaddisiisa. Dhalli namaa mana hidhaan galini. Keessuma haala siyaasaatiin immoo hidhamteenna baay'ee rakkisaadha barri suni. Nu keessaa fuudhanii dhaqanii gara nu keessaa fuudhanii waan barbaadan godhu. Ijoollee durbaas akkasuma baay'ee dararamne. Achi ergi baane booda immoo sagalee man qabu sanaanii dhufanii nu galmeessan. Na galmeessanii ennaan an lixa Wallaggaati. Ennaa biyya galtaa ennaan an biyya galuun jireen. Ennaan hawusootti hin galtaa ennaan hin galuun jireen. Hawusoo jirutti hin galtaa ennaan hin galuun jireen. Hawusoo kam ture yeroo kan isaan itti affeeruu yaadan? Hawusoo kan mootummaa kana. Hawusoo kan mootummaa kanadha. Itti galeennaan itti hin galuun hin jedhee dhiiseen as markaatoo Addis Ababaatti dhufe. Qaxxidhu waan tokko tun beekin. Nan dhufee Callistee ma Finfinnee dhufte. Mee otoo Finfinneen dhufiin gaa dura osoo hin hidhamin dura bu'aa bayii dargaggeessi gaa humna waraanaatti seenuudhaaf dargaggeessa gaa taateetti kanatti yeroos waraanatti qabsoo sabaatti makamte otoo gara sanatti hin deemin immoo akkuma dargaggeessa kamiyyuu akkuma qeerroo Oromoo kamiyyuu jaalallis qabee ture kan jedhutu ture bara sana keessa jechuudha. Gaa
lattuu waliin maaltu ture akkamitti wal jaallatu turtanii? Egaa amma dhuguma daa'ima yeroo sana daa'ima si hawsoo sirbinaa abbaa beebbashuu tottoo baafaa nama jedhamu mandiitti hawsoo intina hawsoo sirbinaa hawsootu sirbinuu bakka mujaa kana wajjin baay'ee wal ijoollee wartoortaa hundimatti immoo baay'ee waan jedhu bakka saati laayif yookaan immoo jaalala ija isa dhagabee amma walii wajjin shaakala deemnaan abbabeen teessee amma gaa saatiin shaakalaa ga'ennaan ijoollee nuti walii wajjin haasaa deemna ijoollee gammachuun koo intala kana hin arganne intala soolana kanaa namatu abbabee tokkee akka nu bashaqoo kan nu aarsu fedhe inni akka inni achumaan soolana ittiin jedhan maqaa ishee soolanee ta'ee dhumaaf innaa bakka ani si gaanan deeme dirree lolaan deeme isheen akkamsi jaallatti yeroo jaalala olii qabdu baras moo sirbuma qofaarratti bakka saayit laaffisee jedhamudha malee leereshanii biraan jiru. Mee Abbaa Baabbashoo wajjin yeroo sana akkamitti wal beektu wajjin isin waliin hojjechaa turtan maal fakkaata? Inni akka gaariitti malee walii wajjin hojjetaa turre Finfinneetti immoo nu fuuldura bahee inni dhufee naqamteen daa'ee booddee ergasii booda immoo ergi nuti dhufne immoo inni Finfinnee galee gadaa baandii keessa galan gadaa baandii ijaaranii namuu daandii fa'aa ta'anii isatti dhufnayyuudha. Meegaa amma utuu gara gadaa baandiitti hin ce'in dura taateewwan hedduudha kanatti dabarsite keessattuu akkuma mana hidhaatii baatiin jaalallee kee lattuu waliin kan wal qabatu kan Abbaa Baabbashuu Soolan jedhee maqaa ishee moggaaseetii fi namoonni illee isheedhaan Soolannee jedhan naan jette kana akkuma mana hidhaatii baatiin walaloo akkati barreessiteeftuudha kan inni yaadatamu walaloon sun immoo siin hin beekamu Soolanee gaafa cidha kee mana turre kan jedhu mee walaloo sana akkamitti barreessuu dandeessee akkamitti immoo daawwatiin sirbuu danda'e? Bosonaan jira yeroo sigaa yeroon sirba kana baasee bara 78 bosonaan jira waan ta'eef ijoolleen biyyarraa dhufan nutti makamu jechuudha. Nutti makamu gaafa dhufanii biyya akkamiin wal gaggaafan biyyi kun akkamiin biyyi kun hundumtuu biyya isaa gaafata warra achi jiru. Innaa gaafa jedhu Soolaneen keenya hirumteedhe. Achumaan boo'eetanii daannoo keessa jira daannoo jechuun bakka lafa waraanaati. Achi keessa jira achuma keessa taa'ee tan barreesse. Gaafa cidha kee mana hin turre daannoo keessa hin ture garuu daawwiteeni naannoo keessa hin ture itti sirba. Mee sirba sana yaadattaa? Sagaleedhaan akka yeroos akka yeroos ammallee maal harkaa badeera amma garuu hamma tokko yaadda Soolanee gaafa cidha kee mana hin turre daannoo keessa hin turre waamicha kee ooluuf na koomataare waamicha kee dhageen akka nuuneef anaaf si maal turre jedhee tan akkas jedhee tan galtara. Egaa gammee waan baay'eedha yaadannoon sirba kana keessa jiru taateewwan jaalalaan keessatti hundeeffamanii jiran sirbi kun baroota 1980 keessa kan inni barreeffame haga har'aatti garuu sirbi kun sirba jiraataa ta'eeti kan inni jiru sammuu namaa keessaan badu sirbi kun gaafa banamus akkuma waan daawwiteen barreesseetti akkasuma akka waan inni yeedaloo isaas walaloo isaas hojjeteettidha kan inni sirbamu hubatamu keessattuu immoo yaadannoon kun sirba jaalallee daawwiteetiif daawwitee gidduutti ta'eettidha kan hubatamu kanarratti maal jedha? Tokko lama kanarratti maal beektaa? Yeroo sanaatiif weellistoonni yeroo ammaatiif yeroo sana fardaa lafa waliin beekan. Maaliif beektaa? Nuti yeroo sana kan baafnu beekamuudhaaf seenaa tokko lafa keenya jenneeti. Inni akaayii nyaate inni daabboo nyaate seenaa tokkoon uummata kootiif lafa kaa'etta malee warri ammaa garuu CD baasee kiliipitti godhee birrii fudhadha jedhanii mul'ati isaanii sanaadha. Nu garuu kana mini dhaloota dhufuuf maal lafa kaa'a jenneeti seenaa sanaadha bakka kana sammuu keenya waan jiruufi yoo beelofteesi sammuun keessa naam qabameera waan ta'eef waan gaarii sii ta'a. Sii dhufa walaloon sii yeedaloon sii dhufa. Garuu amma daawwitis na bukkee jireenya ayyaana nama jedhamu. Innis achi buutiin isaa dhabame nama jedhamu. Achi buutiin isaa namni dhabame jireenya ayyaanaas na gargaareera yeedalootti kanarratti yaada wal fuunee wal intinaa gooneera.
Maaliif siin jedha beektaa yeroo hojjettu kana dur yeroo hojjennu wanti fuuldura keenya hin jiru seenaa tokko lafa kaa'u uummata kooti maaliin dabarsee darba dhaloota dhuftu maaliin dabarsa jenna kanarratti sirbii amma kan inni jaallatu sirboonni duddurii dhalootatti kan darbaa deeman kanarratti kan isaan darbaa deeman keessiinsaa kanaadha malee waan biraa miti. Mee kanarratti daawwiteen isin quunnamee erga biyya alaa ba'ee bakka isin jirtan sun hubatee beekama. Maali sammaa daawwiteen feesbuukiidhaan itti immoo naan bilbilanis feesbuukiin qabu kaa lammaffaa immoo gaafuma sana mataa isaayyuu namoota dhiisii naan jedhe utuma inni biyyaan bahin jechuudha namoota dhiisii naan jedhanii bakka obboleessa keetii naan jedhanii kanarratti dhiisee malee yeruma sanuu an garuu deebisee immoo amma kan maani itti ilaalutti yeedaloof walaloon illee gammachuudha. Gammachuun ilaa kana irratti hojjeteera jedhee waan dubbate tokkoon qabu. Kan inni irratti poostii irratti. Sanarratti waan tokko jira sirbi sun haala yeroosii keessatti miidhageetu uummata biraan kan bahee daawwitis gumaacha isaa baateetii jira haa ta'uti garuu waan kanarratti weellistoonni keenya hojii gaggaarii uummatumaaf ta'udha kan isaa walharkaa fuudhanii walaloos jedaloos walirraa fuudhanii hojjetanii gurra uummataan gahaa turanii sanarratti tarii isin argachuu dhabuus ta'uu danda'a amma immoo karatti isin argatu carraa kanatti fayyadamee YouTube irrattis haa ta'u akkasuma waan biraadhaan yoo isin argate quba isin qabaata jedheetumaan abdadha hojii gaarii hojjettaniittu isinii inni isa sirbu isinii isa sirbitan garuu walaloon sun akkasittiin qindaa'ee uummata bira gahuun waan guddaadha sana osoo hin jedhin sirba biraas kan isin ittiin beekamtutu jira. Achirratti immoo daawwitee utuu kan bukkeen dabarree daawwitees haa ta'u hirphaas haa ta'u guddaan isaan galateeffadhu. Otoo inni humna qabaadhe amma ammaa kana nan badhaasa. Maaliif bakka seenaan tokko baga nafi. Seenaan tokko nafi anamma kissiidhaan amma kana hin adda sagantaa bashannanaa irratti inni yaadde malee isaan kasasuufi isaan komachuufis miti. Maaliif seenaan nama tokko baga lafatti nafin kanaadha. Utuun argee immoo nan badhaasa malee jara kana kissiidhaaf hin deemamne. An garuu sagantaa bashannanaa irratti inni yaadde malee isaan kasasuudhaan miti. Kanarratti mee kan hirphaa gaanfurees jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo hin jedhus isintu barreessee kana naaf kaastaniiti kan turtan mee sirba sana yoon barreessanii akkamitti barreessanii hirphaa gaanfuree immoo akkamii sirbuu danda'e? Yeroon sunis haaluma yeroo sanaa kan ilaallatu sirbichi kun haala yerootii wajjin kan deemudha kanarratti kan hirphaa sanas isa iyyuu daawwitee fuudhee hirphaadhaaf kenne. Narkaa lamaanuma isaa fuudhee. Yeroos wal faana jechuudha. Wal faana. Isaan gada baandiidha. Ani dargaggoota keessa. Dargaggoota Finfinnee keessa. Egaa sirboota kana barreessanii gurra uummataa bu'ee isin garuu rakkoo keessatti buutanii jireenyaanis waan baay'eedhaan miidhamaatti amma immoo dhukkubaaf illee saaxilamtaniiti kan jirtan sana booddee itti deebina. Meegaa erga mana hidhaatii baatanii kallattii maan akka gara Finfinnee dhuftanii naannoo markaatootti qubattanidha kan kaastanii mee yeroo Finfinnee seentan sana barri isinitti Finfinnee dhuftaniif haalli amma Finfinneen itti jirtu maal fakkaata gaafa wal bira qabdan? Waluun beeku malee yeroo sana daabboon tokko sumniidha daabboon tokko lama faamsaa waan akkasiiti daabboo tokko isa daabboo tokko nyaannee irra fiinna bakka takkeen kotobeedhannaa takkeen laaftoo buunaa takkeen qacaneedhannaa lafi nuti hin ga'een hin jiru. Markaatoo keessa piyaasaa keessa bakka ijoollee morooba hidhii irra deddeemna malee keessa hin deddeemnu hin argannu yoo keessa deemnee nama faana dabarsee haasa'u hin argannu yeroos baay'ee rakkisaadha hin haasa'amu waanta ta'eef innaa hidhiisee farra deddeemna guulallee faa kana bakka naannoo askoo faa kana bakka hidhii irra deddeemna isa kaffaltii gargaarsa tokko malee bakka kana irra deemna. Meegaa kanarratti yeroo sanas Finfinnee keessa gaafa turtan eebbisaa addunyaa fa'aa Usmaayyoo Musaa fa'aa namoota jajjaboo wallee Oromoo keessatti gatii guddaa kaffalaa turanii wajjiniin kan isin turtanii eebbisaa addunyaa akkasuma Yoseef Gammachuu Usmaayyoo Musaa fa'aa akkamitti yaaddattu bara sana? Bara sana keessumaa eebbisaanii lama ijoolleen garee caalu yeroo sanas jiru Mulugeetaa kan kiiboordii namni taphatu amma yoo lubbuudhaan jira. Naannoo Finfinnee kana jira. Eebbisaanii baay'ee nama gaariidha. Baay'ee nama gaariidha. Keessumaa anaanii
na guddisuudhaaf wanta inni hin godhin hin jiru. Yaaliin inni hin godhin hin jiru. Halkan fudhadhee mana namaa fuudhee dhaqee jechuun wajjin bulee bakka gitaara kana fudhatee akka ittiin sirba kana uumaa bullaa bakka sirban sii baasadhee ergi hojjete booddee immoo abdii qophee nama jedhamu. Yeedaloo kan baasu beekamaa tokko ture abdii qophee isa fe'itti nageessaa laa kunoo kana hojjennee akka ittiin jedhee bakka akka ittiin lafa barbaaddeetti fuutee geessita bakka eebbisaa jechuun nama baay'ee nama gaariidha. Lafa barbaaddeetti fuutee geessita. Warri kaanis akkas garuu akka eebbisaan ta'an. Maaliif inni gitaaruma isaa rarraafatee si duukaa deema akkasitti kottu maaloo naa hojjedhu mee kana naa hojjedhu yookaan immoo waama tokko humna hojjette bakka si duukaa dhaqee buleeyyuu lafatti fuutee dhattu buleeyyuu bakka intinaa ta'a. Yoosef Gammachuu fa'aa akkasuma isaanis yeroo suma wareegama isaaniirraan taatiiwwan bara sana turan akkamitti miireeffattu? Yoosef Gammachuu Margaa Xaafaa naannoo ganda 18 jedhama. Minaallish naannoo Minaallish esammaa kana ganda 18 achidhaan manni isaanii. Yoosef Baqqaleech obboleettii isaa Baqqaleech Gammachuu Solomoon Darajjee Margaa Xaafaa fa'aa nama jedhani isaan kun wal ijaarree Abiraam Jaallataaf kitaaba baase tokko. Isaan fa'aa wal taanee mo'aa nama jedhamu immoo Jarmaniidha kan inni deeme yeroo sana Abiraam Jaallataa durataa keenyaadha. Intina kun immoo mo'aan kun immoo ni Jarmanii deeme kun ittaanaa isaatii bakka irra deemnee ijoollee Finfinnee kana intinaa taane Taaddalee Abbaa Shumbee kana Oromiyaa Bayyanee nama jedhamtu Itoophiyaa reediyoo keessaa hojjetti amma maachi keessaa hojjetu isaan fa'aa taanii bakka hunda sassaabne amma lidataatti amma baalchaatti ijoollee funaannee tiraafukoonni jiru sabboontoonni Oromoo jiru isaanii wajjin bakka ijoollee Oromoo dargaggoo Finfinnee keessa jiraatanii akka isaan bakka obbaranse inni kaan seenaa barsiisa inni kaan qubee barsiisa inni kaan eenyummaa isaa barsiisa inni kaan immoo diraamaa barsiisa isa yoo halkan dukkana keessa baay'ee yeroo keessaadha yeroon sun baay'ee yeroo xinqiidha wanta ta'eef nuti immoo kaffaltii hin qabnu isaan illee mana qabu ani mana tokko hin qabu. Abboo Wargeetu Yoosef Gammachuu na fudhatee galaa bakka mana isaaniin ta'a takka mana Margaa Xaafaa faan ta'a bakka olumaa gadi na fuudhu maaliif akka hin qabamneef ani akka hin qabamne balaaf hin saaxilamne. Yeroo sana waan hundumaatu nu doorsisa bakka information kana dhagaanii beekamtii kana immoo kan nu kennanii Koloneel Alamuu Qixxeessaa. Koloneel Alamuu Qixxeessaa wajjinis walitti dhiyaatanii waliin baay'ee akka gaariitti isaan beekamtii nu kennanii ijoollee dargaggoo Oromoo Finfinnee keessa jiranii akka isaan afaan isaanii akka isaan seenaa isaanii eenyummaa isaanii akka isaan baran kan goone bakka ani immoo dirshaan koo achirratti qoodan achi keessaa qabu maanne bakka diraamaa adda addaa qoosaa adda addaa sirba bakka isa yoo halkan malee guyyaa funaanaa ollee iddoo akkasitti iddoo waan akkasii qabna kottaa achitti waamna. Innaa diraamaa tokko hojjedheetanii hin barreeffame bakka. Diraamaan sun barreesse diraamaa sana barreessine maal jennee laa kana jedheetanii lagumaan fidee dhufe diraamaa kana. Ennan gaafan laa diraamaan akkasii ennaan bakka babbareechinee shat godhee isa fooyyeessinee maal jennee intinaa ta'anii gaafa innu baalchaatti diraamaa kan qopheessine. Achumaan Koloneel Alamuu Qixxeessaa waamne kottaa waan akkasii isa ganda dargaggoota gaa. Kunoo dargaggoota Oromoo Finfinnee keessa jiran of bartau jennee bakka hin danda'an bakka gurra muran waan tokko nagaan ennaan kottaa inni xinnoo immoo naga'u. Innaa haala naannootii fedhan yeroo masaa wajjin gaafa diraamaa agarsiifne. Diraamaa sana agarsiifnee gaafa jedhu anaan egaa diraamaa sana irratti baay'ee akti kan godhu ana. Diraamaa sana irratti mudannoo addaatu akka quunnameedha kan inni dhagee taatiin diraamaa sana ofima keessanii barreessanii ofima keessanii raawwattu waan akka basaasaa iccitii nama taatanii nama biraa fakkaatanii kan hojjettan ta'u namni biraan illee akka sirrukuteedha kan dhagee mee waan sun akkam dhugaadha? Sirrii amma diraamaa sana qopheessinaa gaafa innu bakka diraamaa sana agarsiifne. Rakkisaadha wanta ta'eef shaamaadhaan kan diraamaa agarsiifnu nama 30 nama 40 kan hin caalu 40 hongoo nama 30 ni dawaqa gaafa jedhu tokko itti warra ilaalan keessaa hin iyyite asuma fuutee laa kunoo mallattoon asirra jira argiteettamni
kophee fuutee yeroo sana gaafa miilarraa baasattee miilarraa baafattee gaafa siin kophee na rukuttu kun na citee achumarraan tafee utaalee alkoolii maal dhugaatti fakkaate. Dhuguma immoo ammataan koo nan gadda. Achi booddee immoo raawwadhee dhufee diraamaa sana raawwadhee booddee immoo tu gadda taasisuudhaaf bakka akka marrummaan isaanii bishaatu ijoollee warra intinaa ta'an eenyummaa isaanii baratan kan yaada isaanii deebisuuf akkas akka ta'an jiru alagaan akkas akka nu godhaa kafana jijjiirradhee immoo bifa koontinaa ta'e bifa silaa jijjiirradhee maalan godhaa yaarmee kodute aadaa awwaaltitti meeminaan dubbadhu maaloo kayyaan tokkitti yaayyoo kodute aadaa awwaaltitti meeminaan dubbadhu maaloo kayyaan tokkitti surraa koo dhiigni kee lolaaye anaana nyaatu harmee koo dhiigni kee lolaaye dheetanii yeedaloodhaan yaadannoodhaan intinaa ta'an reeffi jira ummati bakka adda bakka mee intinaa ta'anii ijoollee kan maani bakka deebifnee ijoollee sana mo'annee isaanuuf deebi'anii ofii isaaniitiis bara intinaa gochuutti ka'an jechuudha. Egaa mee gama biraatiin Finfinnee keessatti taateewwan qabsoo bilisummaa Oromootiif aarsaan kaffalamaa ture eebbisaa addunyaa haala hamaatiin isin biraatti wareegamee Usmaayyoo Musaa akkasii akkasuma mana hidhaa keessatti dhagmaa kalaabii keessatti dararaa guddaa argeeti kan inni wareegamee akkamittiin carraa sana lubbuudhaan haftanii jireenya biraa dhandhamuu eegaltanii? Eebbisaan duunaa hundumtuu karaa karaa faca'e. Gadaa baandirii intinaa ta'anii hundumtuu karaa karaan facaane. Booddee dubbiin hin cimne gaafan jiru ani gaa baarandaatti an kufe. Baarandaatti gaafan kufuu biyya Dambidollootti an gad deebi'e. Dambidolloo gaafan dhaqee Dambidolloo gahee deebi'u biicha nama jedhu mana suuraa qaba. Isatu beenu Itoophiyaa doolii dhaqee. Innaan na fidee gaafan jiru innis naa ta'uu dide. Gaafan jiru naayit kilabii nagashan. Naayit kilabii utuu naayit kilabii hin gatiin ol dhufee kan waggaa lama naa kaffale biicheen nama Dambidollooti. Achi utuma intinaa jedhu ganda 32 keessan jiraadha. Markaatoo Addis Katamaa iddoo jedhamu. Ganda 32 jireenya magaa akkamittiin hin jiraadha. Waan mana argeen shaqqala maalan jedha. Nama wajjin waliin gala. Eessumaa utaanaan nama wajjin baay'ee walii gala. Amma gaafa achi intinaa jedhu maal ta'a gurbaa kana? Ijoolleen naannoo sana maal ta'a gurbaa kana oo intinaatti Itoophiyaa idoolitti yoo geessine yoo gashinee jedhan. Jedhanii gaafa jedhanii maarree hin fudhannaa jedhanii birrii buusanii na ergan. Haa ta'u gaan jedhee dhaqee achi gaafanii haa ta'u hin jedheen. Yeroo tigaa caatii faa qamaanaa sigaaraan maantu fedhe bakka nama wajjin wal baruu fedhe gaafa jedhu ijoolleen markaatoo ganda 32 kun na jaallatanii maal jedhanii bakka hin erginaa ta'e birrii buusanii uummatarraa birrii buusanii nama tokko wajjin Itoophiyaa idoolii na ergan. Gaafa na erganii achi Itoophiyaa idoolii nan dorgome egaa. Jireenya markaatoo keessaa waan baay'eedha kan yoo tuqne waan isin daddabarsitan akka odeeffannoo qabutti. Meeqa garuu gara Itoophiyaa idoolitti yeroo dhuftan sana dorgommiiwwan sagalee wantoota adda addaa fakkaatanii hojjechuu sagalee akkeessuu maal waan yookaan immoo sirbitoota durii fakkaatanii warruma kan afaan Amaaraas kan Oromoos dhiyeessaati dorgomuudhaaf kan yaaddan yeroos mee Itoophiyaan idoolii kana keessatti maaltu isin mudate haalli yeroo sana ture Oromummaan namoota afaan Oromoo sirban ilaalcha isaan qabaniif hojii isin hojjettanii qulqullinni isaa immoo maal fakkaata ture? Dhuguma gaaffii gaarii afaan Oromoo yeroo sana baay'ee rakkisaadha malee isaan gidduutti dorgomuu jechuun baay'ee ulfaata. Rabbi yoo nama gargaaree gaafan jedhu ijoolleen safaraa yeroo na erganii naamni jenneedhani Amaariffaan natti dubbatu naamni jenneettee safaraa kana hin dhufin. Televiiziin maaliif birrii nuti si sassaabne kun hin nyaatu ofii isaaniitii nyaatu malee dhugoon mucaa hiyyeessa kana gargaaruun jedhanii waan uummati nuun jedhuufi siin milkoomne taanaan as hin dhufin safara keenya.
achumaan deeminaan jedhe achumaan badeedhan ilaaligaa nan naqee gaafan jedhu galmaa'ee kaffaltii qabaa kaffallee amfii tiyaatiriitti Teediroos Addabaabaayii nama bakka jedhamu istuudiyoon achiidha gaafan jedhu hundumtuu dorgomaa siin mijanneedhuun meeshaa keessaa baatee kana dogoggortee amma booddee gaafan jedhu hin ga'eega quxura 55 naan jedhe kan miraaf wallaggaadha midolloo gammachuu barii naan jedhe beetiin jedhe madirakitti irraan ol ba'e አቶ ገመቹ በማን ችሎታ ነው ቀረብኩና በምን ችሎታ ነው ቀረብኩና ደንዴቲ ማለቲን ከነቲ ዶርጎሙ ዱፍቴና ስርባ ጋሽ ጥላውኒ ኦሮምፋ ፈማሪፋ ሳንጀሬን ገራሳኒ ከሰጥ ጋከነ ዱቢሳሩ ደፋር ሰው ከን ዋረ ከዚ በይ ቱፊ በቃ አከላሉት ይሰዳ tokkoffaa eessattan gala asii kufeennaan ijoollee warra sagalee qaqqaban iyyuu kuffisaa jiru wanta ta'eef ani gaa eessattan gala yaaddoon koo sanaadha malee sii milkaa'eera milkoomni altasaa akka tasaaktoo haalli isa hidhan miti amma rakkinni koo amma gaa eessattan gala. Yoona sii kufu achi sii sodaachisaniiru waan ta'eef. Na sodaachisaniiru safaratti akka hin deebine ennaan bakka zigijjuu naan jedhan jedhan poofteedhan qophoo'ee jedheetan gaafan jiru jammee jedhan. Mantalle cargon pesoch negar pesoch negari menesa giptot dines manager jadi gabar kedu kuasi de gut bete sedari de gut na chi bakka borre sila ketin isa duddan katani ketin akon fitta kera intina tani imbo bejisani dandeettii addaa arga qabaachuu keessan yeroo sana sagalee ijoollummaati kana caalaa iyyuu ilaali akkana ittiin dorgomu gaafa sagaleen kun achi isaaniin intinaa ta'u qoy naan jedhan bakka እግዚአብሔር waaqa duwwaa si haa gargaaru rabbi si haa gargaaru naan jedhan waan tokko meeshaa keessaa baateettaa gad nuuteettaan jedhan an birrii kudhan duwwaadha keessi koo kan jiru amma gaafa jiru kotteran sekreetarii ergaa ergamtu iseedhaaniti dhaqi geesseedhan dhiira geessiiti gara nama 200 immoo ganaa jira na booda warri dorgoman ennaan an sirbituudha jedhanii ufumaa dhufanii nu rabbashanii mee isarraa waan tokko hubatanii as dhufanii nu rabbashanii kanaan naa milkaa'e jedhee itti dubbadhu ennaan gaafa nachi jedhume isheen kaan birrii 5 keen birrii 10 birrii 300 fudhadhee birrii 300 guddaadha yeroo isa fudhadheetan jarri immoo bor samee maazagaajaatti biratti kottuu naan jedhanii surreeni namni ambaasaadarii yeroo sana wayyaani namni achumaan hundumaa naa guutanii booddee gaafa hamma dorgommitti akka hin rakkanneef kaasaanchiisii immoo sammaayii balan achi naayit kilabii akkan galuu na godhanii bakka naayit kilabiitti gaafa dorgommii nan naqa. Naayit kilabiin sun akkamitti kaffalama moo akkamitti sirrii baatu? Uummatarraa miindaas qaba. Miindaas saasuu amma kanaatti uummatarraa argatta. Kana hundumaa keessatti bu'aa baay'eedha kan isin dabartan hojiin keessan hojii milkaa'aa ture waan baay'eedha kan isin itti milkaa'aa turtan yeroo sanatti akkamittiin booddeetti haftanii wanti isin mudate yookaan hin hidhamtan immoo rakkoo biraatu isin quunname immoo akkamittiidhaan milkaa'uu dadhabne immoo Itoophiyaan kana keessa. Bakka hundumtuu nu duukaa irraa naayiti halkanii kan sirbaa buluu rakkisaadha. Sabaaf sablammoota adda addaati nama bashannansiisu malee sirba tokkoon dhiyaachuu hin dandeessu Oromeeffa duwwaa qabattee dhiyaachuu hin dandeessu. Bakka fedhe yoo ta'e lafa galgalchite yoo tokko fudhattee nattuu namoota hundumaa fakkeessitee intinaa taate ittiin bashannansiifte warra halkan dhugaatii dhugaa bulan kana. Innaa isa wanta ta'eef busaan hamma Afriitti adeemeen busaan na qabe. Itoophiyaan haadholii kan? Busaan na qabe lafa ciisutti bakka achumaan. Zuuri lama darbe. Warri isin dorgomsiisan kun warri isin faana dhufanii jabaadhu jedhaa turan kun akkam isin yeroo dhukkubsattan kan isin gargaaru keessatti dhufanii bilbilli yeroo sana moobaayilii hin jiru bilbila manaa jira bilbila manaatiin dhufanii na ilaalanii na gargaaraa turanii bakka dhumarratti bakka abdii kutatanii dhiisanii kan gaafa hundumtu garaagaraan fuffanyaa kanarrattan bakka
lammaffaatti hin deebi'eetan hin jiran. Amma gaa jireenyi keessan haaluma sanaan kan wal fakkaatu dhukkuboota garaagaraan qabamtanii akka jirtanidha kanan qabu ofirkaati akkan dhageettis akkasiin kaastanittis maaltu sun dhukkubaa haala fayyaa keessanii amma maalirra jira? Insuliin fudhadhaa gifiitis qaba dhuggaarraas waan akka adda addaa amma insuliin immoo baay'ee mi'aa deeme gatiinsaa baay'ee dhibaayyuu deemaa jira. Kanuma mootummaa bira dhuunfaa immoo bitachuu fi insuulii al tokko kan ji'a lama kan ji'a sadii bitachuuf gara 100 kan inni si gaafatu. Iji koos na dhukkuba amma danda'e dubbisuu hin danda'u umuriin koos akkasuma sokkeera kanaadha amma baay'ee. Amma eessa jirtu maaliin jiraattu? Amma jalqabumayyuu kan achi kan lafaan kufee kana kan nakaasee waldaa guutuu wangeelaa Buraayyuuti. Isaan waa bira iddoo tokko naa kennanii achi isaan bira hin jiraadha. Isaan bira kan hin jiraadhu. Okay, tajaajila gaa isinii kennan malee haala fayyaa keessanii isinii faayee gammadee garuu akka namaatti akka nama tokkootti waan isin barbaachisu isinii guutuuf isaanis humni jiraachuu dhabuu danda'ame. Maatii horatteettaa moo maalirra jirta? Haadha manaan qabaa. Gooftaaf isaan matuu na fuusisees. Jeerumatu na fuusisee indaam dadhabbii waan qabduuf malee hin dhufti turte sila. Mucaa kee hangafaadha moo ijoollee biraa qabda? Mucaa ijoollee biraa qabda moo kan? Inni kun deenye ganaadha. Reefuu tokko reefuudha iyyee. Bara meeqa kan fuudhe? Qarra waggaa 3 jechuun gaafa miti. Qarra waggaa 3. Hedduu namatti tola. Egaa turtii bareedaadha kan waliin qabaachaatii turre. Waan baay'ee kaasneeti kan jirru. Egaa yeroo keenyatu gabaabbate malee seenaa jireenya keessanii haa ta'uu waan dudduubatti deebisnee kaasnu waan baay'eedha kan nuti qabnu haa ta'uti. Egaa yeroo biraallee haala biraatti wal arguu dandeenyaame sirboonni keessan akka soolanii akka jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo kan hirphaa gaanfurii sirbeef kan daawwiti mokonnon sirbee yeroo ammaa kana bifa addaatiin qilleensarra jiru namoonni hin jaallatu. Isin garuu dhukkubaan qabamtanii haala jireenya namatti hin tolle baay'ee ulfaatu keessadha kan isin jirtanii. Maal dhaammattu dhuunfaa keessaniin dhaamsi isin qabdan gama kootiin gaaffii biraatuun isiniin dabalin waan amantan yoo qabaattan dhaamsa uummata Oromoof isa ta'u warreewwan hojii keessan ajaa'ibsiifataniif jaallatanis haa ta'u namoota isin beekaniif maal dhaamtu akka dhaamsaatti? Namoota dhaamsu nan galateeffadha. Namoota galateeffachuu barbaadu namoota amma kitaaba kan baasaa jiru iddoo isaa margaa kan jedhamu kitaaba eebbisiifachuuf jedha. Mahammad nama jedhamanii gara biraan aadde Tanaanyee nama jedhamanii Soofiyaa fa'aa Darajjee nama jedhan Shaamballi nama jedhaman naannoo kootti warra argamanii yeroon dhukkubsadhu kan na bukkee dhaabatan waldaa guutuu wangeelaa Buraayyuu Faantuu fa'aa Lataa fa'aa akkasuma Girmaa Tirfeessaa fa'aa nama jedhan maatii isaanii wajjin namoota baay'eedha. Namoota naannoo koo jiranii akkasuma anaanis har'a bareedee akka dhufu kan godhanis Damus Abbabee fa'a yeroo ayyaana waggaa akka hin yaaddomnee fi dhuguma kan bakka kan waan fedhe na bukkee ilbaan handaadha kan hin hojjetu ayyaana waggaa yeroo dhufu waggaa 3 ta'u maal ta'u gaafa ayyaana waggaa akka hin yaaddomne kan na bukkee dhaabbatan jarootii kanaadha. Jarootii kana guddaan isaan galateeffadha baay'een isaan jaalladha. Itti dabal immoo naan jettu immoo obbolaa koos yoo immoo galateeffee bagattiisee gahee yoo naan jettu immoo Sandaabee baree obbolaa koo akkasuma warra ayira jiraatan warra Naqamtee keessa jiraatan Ayyaantuu Bariifaa Tolosaa fa'aa akkasuma bakka hundumaa firoota warra na beekanis warra hin beeknes baga geessan isin jechuudha. Kanaaf fakkeenya qoricha bitachuudhaaf wantoonni si rakkisan dhukkuba kee irratti yeroo wallaanamtu gatiin yeroo ammaa kanatti wallaanaman ulfaataadha. Sanas namoonni tumsaaf deeggarsa gammachuu barii nama aartii Oromoo keessatti gatii guddaa baasee walaloowwan garaagaraa bara dukkanaa Oromoon wal dhaga'uun wal arguun ammaatullee dargaggoota walitti qabuuf wal argisiisuu koomeediiwwan diraamaawwan akkasuma walaloowwan garaagaraa barreessuudhaan mataan dargaggoota Oromoo akka walitti hidhamuuf nama hojii guddaa dirqama isaa baataati turedha. Yeroo ammaa kana garuu akka itti jiraachuu qabutti jiraachaa nama hin jirredha. Egaa waan isin ittiin gargaaruu dandeessan kan isiniif keenyu ta'a jirra arguudhaan
gammachuu barii quunnamuu dandeessu bilbila isaallee kan isiniif keenyu ta'a jechuudha. Egaa gammachuu waan jettu yoo qabaatte gama biraatiin nu jedhiitii gargar baan. Warra manaa koo Lazii Tarreessaa Darajjee Maartaa akkasuma Fincaatti kan argaman hunduma isaanii Fincaatti kan argaman obbo Laashee obbo Abbaa Tarreessaa fa'aa Meetii fa'aa hunduma isaanii. Isinis immoo guddaan si jaalladha warra kaameeraa kanas ulfaadha ayyaana gaarii ayyaanoodhaan inni asiniif haa ta'u jedha galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin nuti gammachuu barii waliin taasisaa turre kana fakkaata. Egaa yeroo ammaa kana gammachuu barii abbaa walaloo miidhagaa sagalee kiilolee akkasuma fakkeessa sagaleewwan garaagaraatii fi hojiiwwan miidhagaa garaagaraa hojjechuun nama beekamaatii ture. Yeroo ammaa kana garuu akkasitti jira. Egaa waan jettaniif waan gargaaruu dandeessan gumaacha taasisan isin afeerraa keessumaa shirri keenya irraa kana fakkaata. Jedha bultiin ayyaana masqalaa guyyaan damaraa immoo bifa addaatiin kabajamaati kan inni jiru. FIBnis immoo dhimma kanarratti fuulleeffachuudhaan qophiiwwan garaagaraa isin biraan gahaa akka jiru abdii guddaadha kan nuti qabnu. Gama keenya nagaa isinitti dhaammanna. Allalisaa lamuun ture ogeessi kaameraa ammoo Lammii Solomoon nafaana ture. Egaa qophiileen FIB itti fufuu daawwadhaa isiniin jecha horaa bulaa deebanaa. Thank you.